Suuraan jalaa bade akkamitti deeffachuu dandeenya warri naan jettanii koomentii irratti na gaafachaa turtan jechuudha. Amma isin deebisuu dhufeen jira jechuudha. Suuraa isin jalaa badee ji'a tokko ji'a lama isaanii ol yoo ta'e kan ta'e yoo ta'e jechuudha. Akkamitti karaa gabaabaadhaan suuraa isin jalaa badee akkamitti akka deeffachuu dandeessan appilikeeshinii bareedduu tokko isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Appilikeeshiniin isa kana jechuudha. Baay'ee tokko itti gammadee jechuudha. Maaliif suuraan ani balleeche jechuudha. Kaniin ani na jalaa badees kaniin ani hin beekne amma naa deebise jechuudha. Baay'ee tokko itti gammadee jechuudha. Suuraan ani dagadhee yoo ka baay'ee ture jechuudha. Naaf deebise jechuudha. Akka isin itti gammaddan abdii guddaan qaba. Maaliif ani wanta itti gammadee itti fayyadamee wanta hin gammadeef jechuudha. Namni rakkata namni akka kiyyaa kan suuraan isin jalaa badee rakkachaa turtan formaata isiniif ta'a jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Appilikeeshinii kana baay'ee tokko itti gammadee jechuudha. Karuma kanaan appilikeeshinii kanaan suuraa isin jalaa badee ji'a meeqa ture deeffachuu dandeessan jechuudha. Amma suuraa appilikeeshinii kana pileestoorii keessa arganne jechuudha. Karaa gabaabaadhaan jechuudha. Akkuma argaa jirtan maqaan isaadha faayilpiin jedha jechuudha. Appilikeeshinii jala gallee isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu karaa barumsaatti hin darbuun dura jechuudha. Warra gama chaanaala kanaa dhuftan baga nagaan dhuftan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan na jajjabeessa waan ta'eef jechuudha. Karuma kanaan pileestoorii keessa galle jechuudha. Pileestoorii keessa galee isinitti agarsiisa jechuudha. Pileestoorii keessa galle jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma faayil piin jedhee itti barreesse jechuudha. Buufadhee wanta hin jiruuf jechuudha. Akkatti naaf fide jechuudha. Amma isinillee akkatti iskiriinshoot godhatanii buufachuu dandeessan jechuudha. Faayil piin wanta nama rakkisu tokkoon qaba jechuudha. Warri isiniif hin galle garuu akkatti buufachuu dandeessan jechuudha. Maqaa kana iskiriinshoot godhatanii jechuudha. Baay'ee tokko saalphoodha jechuudha. Garuu hojiin isaa baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Amma ooppiin jenee keessa galle jechuudha. Ooppiin godha jechuudha. Ooppiin ingilizeen jedhee keessa galee akkatti naaf fide jechuudha. Yeroo akkatti naaf fide jechuudha. Start isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Asitti start kan yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Gaafii baay'ee na gaafataa jirtan jechuudha. Koomentii jalatti jechuudha. Isiniif hin deebisa gaafii keessan tokko tokkoon jechuudha. Yaa obsaan eeggachuu qabdan jechuudha. Obsaan eeggachuu qabdan jechuudha. Irra akkatichi dabarsine jechuudha. Geeti start isheetu kan ammaas yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkatti irrachi dabarsine jechuudha. Yeroo akkatti nuuf akkatti irra dabarsine geeti startan bakka jedhu kanatti yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Amma suuraa na jalaa badee viidiyoo na jalaa badee akkasumas muuziqaa na jalaa badee naaf fide jechuudha. Kopha kophatti jechuudha. Karuma kanaan isin kan isin jalaa badee isiniitu beeka jechuudha. Viidiyoo, footoo, muuziqaa bakka kan isin jalaa badee isiniitu beeka waan ta'eef kan isin jalaa badee irratti gadi qabdan jechuudha. Karuma kanaan kan isin jalaa badee deeffachuu dandeessan jechuudha. Karaa kanaan jechuudha. Amma footoo deeffachuu barbaadan risaayikil piin kan jedhu kana jechuudha. Isa tokkoffaa kana irratti gadi qabdan jechuudha. Viidiyoo yoo ta'e illee asumatti viidiyoo kana irratti jechuudha. Mee viidiyoo irratti gadi qabeen isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo irratti yeroon gadi qabe akkatti naaf fide jechuudha. Kun hundi kan hin balleesse jechuudha. Barumsa barsiisee tiktook irratti kan hin maxxanse yuutuub irratti kan hin maxxanse kan hin diileetti godhe jechuudha. Kan hin hin beekne viidiyoon hin beekne illee fidee jire ture jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kan hin beekne fidee ture jechuudha. Kanuma kanaan isin jechuun kan hin ofii kiyyaa balleesse waan ta'eef jechuudha. Amma viidiyoo 46 kan hin balleesse naaf fide jechuudha. Kanuma kanaan yoo isin barbaadan deeffachuu dandeessan jechuudha. Kan isin osoo hin beekin yookaan dogongoraan jalaa balleessan jechuudha. Mee footoo irratti okkee jennaan footoo akkuma argaa jirtan amma kana kan hin beekne jechuudha. Yoo makkaan balleesse jechuudha. Kanuma kanaan suuraan kun hundumayyuu kan ture jechuudha. Badee ka baay'ee ture jechuudha. Kanuma kanaan suuraa kan amma balleessuu dandeessan jechuudha. Warri isin jalaa badee ture deeffachuu dandeessan. An garuu ofii kiyyaaf hin balleesse suuraa kana. Kan hin ofii kiyyaan balleessin illee naaf fidee ture jechuudha. Garuu baay'ee tokko itti gammade karuma kanaan jechuudha. Suuraa isin jalaa bade karaa kanaan deeffachuu dandeessan jechuudha. Obboleewwan koo baay'ee tokko itti gammade appilikeeshinii kana jechuudha. Isinitti hin dheeressu dubbii karuma kanaan deeffachuu dandeessan jechuudha. Muuziqaallee akkasumatti jechuudha. Isa sadaffaa kana irratti jechuudha. Gadi qabdanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Kan isin jalaa bade isiniitu beeka waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee dookumentii isin jalaa bade kan namni riikardii isiniif godhee isin jalaa bade hundumayyuu karaa kanaan argachuu dandeessan. Miseejilee namni isiniif miseejii isiniif riikardii godhee isin jalaa kan bade yoo jiraate karaa kanaan illee deeffachuu dandeessan jechuudha. Karuma kanaan
deeffachuu dandeessan isin jedha baay'ee tokko waan salphaa appilikeeshinii salphaa taatedha jechuudha. Itti gammadan jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Gaaffii keessan hundumayyuu isiniif hin deebisa jechuudha. Dabareedhaan akkuma na gaafattan jechuudha. Ani gaddaa obsaan jechuudha. Warri na jajjabeessaa jirtan guddaa tokko isin galatoomfadha obboleewwan koo jechuudha. Baay'ee tokko isin galatoomfadha. Warri akkasumas naan lolaa naan rabsaa jirtan illee baay'ee tokko isin galateeffadha jechuudha. Warri naan rabsaa jirtan jechuudha. Galatoomaa isin jedha hunduma keessaniif jechuudha. Nuti uummanni Oromoodhaa dirqama wal jajjabeessuu qabna jechuudha. Karma kanaan gaaffii biraatiin hanga walitti deebinutti barumsa biraatiin hanga walitti deebinu. Ciao.